Amma sirra deebi'een dubbadhaa borusan dubbadhuudha. Haceen koo anuma tokkootiif qaaliidha jedhama. Egaa CD kana na hojjennu osoo inni jiraatee ofiisaatiif ibsatee natti tola. Garuu inni waaqaa ta'u namaa ta'u ayidoon beeku. Uummanni isaas haceedhaaf maalidha kan jedhu deebii isaa irraa eegu akkuma dura dubbachaa ture. Kaasiitta isaa orijinaala isaa bitachuun akka seenaadhaaf ofiisaatiifis kaa'u ijoollee isaatiif dabarsuudha. Nuti akkuma duratti jedhamee CD hedduudha kan maxxansiisne. CD sun uummata kana bira hin gahaa jedhee yaadu. Gara fuulduras kana maxxansiisne waan ta'eef garuu akka yaadaatti uummanni hundiyyuu otoo harka isaatii qabaatee CD akkamiin bitachuu qabna akkuma koopiraayitiin jiraachuu danda'a. Koopiraayitii sana akkamitti irraa of eeguu dandeenya kan jedhu suuronni adda addaa jiru. Orijinaala isaa addaan baafachuudhaaf suuronni hacee kan mallattoon isaa hundumtuu irra jiru jira. Garuu koopii godhanii baasuu danda'u. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko waan uumnatti fakkaata. Abdiin qaba uummata koorraayis. Maaliif haceen otoo jiraatee ofiisaa ibsee jedheera durumayyuu. Uummanni kunis immoo wanta guddaa miira inni keessa jiru waan hin beekuuf kanaan hin boqote jedheenis na yaada. Sagalee isaa kan hin dhagahu. Baay'ee haceen hin jiru. Warri du'e egaa isa ajjeesne jedhanii warra taa'aa jiran ta'uu danda'a. Garuu haceen koo seeraan bara baraan isa kaasa. Kuma 300 hanga kuma 500. Uummata irratti immoo hundoofnee gaaffii yoo dhufe itti fufuu dandeenya. Gaaffii kana uummata gaafuma inni wareegame guyyaa inni wareegame isaa irratti beekama. Yaadannoo waggaa isaa irratti guyyaa sanarraa kaasee bareecha gaafa 22 irraa kaasee bakka hundattiyyuu irraabsama. Maal sirbi sun galatoomaa kan jedhudha. Sirbi hacee kaasiitti sana keessatti lakkoofsaan 14 qaba. Wantoota adda addaa karaa adda addaatiin ibsa. Waa'een jaalalaa jira, waa'een ilma namaa jira, waa'een maatiirree jira. Sagantaan torban dhufuu lamadha. Tokko guyyaadhuma inni wareegame sana yaadachuudha. Inni guddaan immoo haceen lubbuun jiru akkuma weelluuwwan adda addaa hojjeteera. Weelluuwwan sana osoo inni jiraatee uummataaf dhiyeeffatee natti tola dheera duras dubbadheera ammas irra deebiin dubbadha.